Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii Adam Indasaamrii bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyya ta'oonni irraa madditee isin haadha qabdu isiniin jecha har'as deebi'ee dhufee jira. Hordoftoonni yuutuubii kiyyaa kan taatan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyya isin haadha qabdu nagaa fi rahmanni rabbii bakkuma isin jirtanitti isin irratti haa jiraatu. Namoonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan YouTube channel kiyya subscribe gochuudhaan video arma dura dalagee fi kan amma booda dalagus bifa salphaa ta'een argachuu ni dandeessanii. Kallattimaan gara dhimma dhufeetitti yeroon darbu guyyaa har'aa fuula Facebookaa kanarratti waan baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee yoo dubbisan hedduu garaa nama raasuu fi suuraan amma argitan kun bifa baay'ee garaa nama nyaatuun waa hedduu irratti barreessee namni post godhaa jira. Daa'imman qacalee lafaa dhuftu ijoollee babbareedduu tana rakkatanii kararra jiranii yatiima abbaa hin qabanii haadha hin qabanii akka barreeffamni Facebook irratti fuula Facebook kanarra olii gad deemaa jirutti waan baay'ee garaa nama nyaataati. Ijoollee tana iddoon dhaloota isaanii Bookedhaa ganda Caattaraa irraa dhufne jedhaa jiranii namni beektan yoo jiraattan abbaan isaanii Muhammad kan jedhamu irraa akka dhalatan akkasumas abbaa isaanii Muhammad kan jedhamu makiinaan dhooytee nurraa ajjeestee jedhaa jiranii. Haateenyas dhukkuba onneetiin qabamte hospitaala Cirootti yaalamaa turte. Isinis fayyuu hin dandeenye lubbuun isii darbee jira. Reefka isii mazagaajatu awwaalee sanaan booda nama fira tokkollee kan nuuf birmatu dhabnaan biyyatti deebi'uuf abdii dhabnee gara hirnaa dhufnee jedhanii maqaan haadhaa Haawizoo jedhamti. Umriin isaanii waan baay'ee garaa nama nyaatu. Umriin isaanii waggaa 9 tuun immoo waggaa 7. Wallahi waan baay'ee namatti dhagahamudha. Waan baay'ee namatti dhagahamudha. Tuun immoo waggaa 5 wallahi haqiiqaa dubbatuudhaaf yeroo waan kana argu baay'ee natti dhagahame garuu waan godhuu hin qabu. Irraa fagoo jirraa biyya ambaatti irra jirran hunduyyuu waan nurraa eegamu kamiyyuu godhuudha. Boru nutis waan taanu hin beeynu. Fiixaan teenna maal akka taatu hin beeynu. Ijoolleen teenna maal akka taatu hin beeynu. Haadhaa fi abbaa isaanii rabbiin warra jannataa isaan haa godhu. Ijoollee tanas gadhaabuun dirqama keenya hunda. Waan isin ajaa'ibu ijoolleen tuni ijoollee shamarraniiti. Ijoolleen shamarranii immoo baay'ee ulfaata rakkoodhaaf baay'ee dararamanii. Ijoolleen tun umriin isaaniillee umrii daa'imaa nama beelaa fi dheebuu danda'u miti. Nama qorra keessa buluu danda'u miti. Daa'immanii tuu waggaa 9 tuu waggaa 7 tuu waggaa 5 haqiiqaa dubartii immoo wantoota isii mudatu ni beektanii barandarra garuudhaaf ni ulfaata. Yeroo ala keessa olii gad deeman balaa hin taaneef saaxilamuu mala. Itoophiyaa keessatti waa hedduu jira, rakkoo hedduutu jira. Amma yeroonis yeroo dhibee kanaan wal qabatee waa hedduu saaxilamuu danda'anii. Namoonni rabbi isinii laaffisee ijoollee tana gadhaabuun dirqama. Ijoolleen tun gadhaabatuu qabdi. Yatiima qarqaaruun immoo ajirii isaa isin hunduu ni beektanii kana isinitti himuu hin qabnu. Adaraa isinitti haa ta'u. Namoonni ijoollee tana qunnamuu barbaadan akka fuula Facebookaa irratti maxxanfamaa jirutti lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 duwwaa 6 78 58 82 kana irratti bilbiltanii ijoollee tana argachuu ni dandeessanii. Namoonni ijoollee tanaaf waan iyyattan ijoollee tana gadhaabuu namni barbaadan gadi dhaabaa. Rabbiin gad isin haa dhaabu. Wallahi waan baay'ee namatti dhagahamaati. Anaaf sillee bor maal akka taanu hin beeynu. Ijoolleen teenna maal akka taatu hin beeynu. Maal akka isaan mudatu hin beeynu. Ijoolleen tun haadhaaf abbaa hin qabdu. Gara deemtu hin qabdu. Gara itti dheettu hin qabdu. Numalee homaa hin qabdu. Rakkataa bira dhaabatuun dirqama keenya hunda waan ta'eef amaanaa isinitti haa ta'u. Ijoollee tana quba qabaadhaa. Waa hunda information isiniif goona. Yoo akkaataan qarqaarsaa itti mijatus taate akkuma arma dura manguddoo wayii isinii gadhiifnee namoonni hedduu keessan nu gaafatanii buukiin akka banamuuf godhaa jedhaa turtanii. Ijoollee tanas faana dhoofnee waan irra gayame isin biraan geenna. Yoo maqaa isaaniitiin qarqaarsis kan banamu taate akkaataa itti qarqaaramuu qabu hundaayyuu isin biraan geenna. Ammaaf du'aayii godhaa fi ijoollee tana akka namni achii namoonni biyya sanitti dhiyoo jirtan hirnaa jiranii namoonni achitti dhiyeenya jirtan namni biyya ambaa jirtan achi bilbiltanii haala mijeessuu fi hin dandeettanii abbaa lakkoofsa duwwaa 9 duwwaa 6 78 58 82 kana birallee bilbiltanii
maal keessa akka jiranii fi hanga wanti tokko isaaniif godhamu akka ijoolleen tun gad dhaabattu godhuudhaaf qooda keessan fudhadhaa. Hunda keessanuu isin jaalladhaa. Rakkataa bira dhaabatutti jirtanii. Kanaan dura manguddoo akkanumatti maxxansinee namoonni hedduu keessan dhuftanii nu rakkisaa turtanii lakkoofsa bilbila isaanii nuu kennaa maaliif buukii hin banneef jedhaa turtanii sunis banamee fi qarqaartanii manguddoo san alaa galchitanii jirtanii haqa namaatu irra jira jedhanii kan isaan booyan qarqaarsa gootanii fi baay'ee gadi dhaabdanii jirtanii amma immoo ijoollee lafaa dhuftuu tana ijoollee shamarranii wallaahi shamarranni ulfaata shamarran akka dhiiraatii miti rakkoo hedduuf saaxilamanii kanaaf akka namoomaatitti akka biyyoomaatitti akka waa hundaatittu wal bira dhaabatuun dirqama nurraa jiraatudha. Waan godhuu qabnu kamiyyuu ni goona nutis gama kennaan ni goona isinis waan godhuu qabdan kamiyyuu godha. Irra deebi'ee isiniif hima lakkoofsa duwwaa 9 duwwaa 6 78 58 82 lakkoofsi kun Facebook irratti maxxanfamaa jira. Suuraa ijoollee wajji namoonni hedduu wal jalaa fuudhaniitiin wannoo jedhaa jiru. Lakkoofsa kanaan bilbilaatii waan jirtu hundaa information hundaa gaafadhaa akkaataa godhuu qabdan kamiyyuu godhaa jabaadhaa ulfaadhaa galatooma asumarratti isinirraa gabaabsaa haasaa kiyya namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan viidiyoodhaan amma dura dalagee fi kan amma booda dalagus bifa salphaa ta'een argachuu ni dandeessanii namoonni yaada barreessaa jirtan ulfaadhaa galatooma dogongora sirraa'uu qabu keessan barreessaa yoo barbaadan comment irratti barreessaa warroonni nu jajjabeessaa jirtanis ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna comment barreessuun keessan immoo akka nu daranuu nama cimaa ta'an nu godha maaltu akka sirraa'uu qabus nuuf himaa nutti himaa isiniin jenna ulfaadhaa galatoomaa akkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu homuu isiniin arginu isiniin jechaa isin eebbisaa gargar baanaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa nuuf turaa.